Oomisha injiinaringii fi tajaajila Enterprise University Wallaggaa ce'umsa teekinooloojii fi sharafa biyya alaa hambisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Oomisha injiinaringii fi tajaajila Enterprise University Wallaggaa carraa hojii uumuu, kalaqa gabbisuu fi sharafa biyya alaa hir'isuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Oomisha injiinaringii fi tajaajila Enterprise University Wallaggaa teekinooloojiiwwan babal'isuun oomishaalee bu'aa sibiilaa fi mukaa garaagaraa oomishuudhaan hawaasa naannootti gatii madaalawaadhaan gurguruun galii yuunivarsiitichaa guddisuuf kaayyeeffatee kan hundeeffamee fi barattoota gosa barnootaa makaanikaal injiinaring, siivil injiinaring, agriikaalcharaal injiinaringiin barachaa turaniif iddoo shaakallii ta'es tajaajilaa jira. Giddu galichatti meeshaaleen waajjiraa garaagaraa sharafa biyya alaarraa galan ofii oomishuun ce'umsa teekinooloojii taasisuu fi hojii dhabdoota 76 carraa hojii uumuun dabalataan oomishaalee garaagaraa biyya alaatii dhufuu danda'an biyya keessatti oomishuun sharafa biyya alaa hambisuun danda'amuusaa bakka bu'aan hojii gaggeessaa dhaabbatichaa obbo Naqaachoo Taammiruu himaniiru. Ofiis farnicharii adda addaatti teekinooloojii tiraansferii gochaa jirra. Amma Chaayinaa irratti kan galu Instructor table, manager table, shalfoota adda addaatti asuma oomishnee gabayaarraa dhiyeessaa jirra jechuudha. Amma biyya intini sharafa alaa intini gochaa jirra, qusachaa jirra. Inni tokko maalidha amma asirratti kan ilaalamu ofis farnicharii iddoo Chaayinaa kan galu jechuudha. Manageral table suurota adda addaa kan oomishanii showroomii qabna achi ilaaluun danda'ama. Koopii goonee import substitute gochaa jirra jechuudha. Kanaafuu amma yuunivarsiitii keenya isa duraa carataa baasee waan tokko koree biyya alaa kan galu bitachaa turre. Amma garuu maal gochaa jirra koopii goonee isa Chaayinaa isa galuutti sirriitti asuma oomishnee yuunivarsiitii keenyaas biiroo adda addaatti mana barumsaa akka Wallaggaa kan jiranitti tajaajila tokko kennaa jira jechuudha, gurguraa jira jechuudha. Amma hojii carraa amma hojii mukaa qabna, hojii meetaalii qabna, akkasumas tiraanspoortii qabna. Tootaalii isaa Enterprise keenya nama 76 qaba jechuudha. Hojjetaa jechuudha. Achirrattis koontiraataa jiru, hojii guyyaa kan hojjetis jiru jechuudha. Hojjetaa keenya baay'een isaa kan teeknikirraa kan bahanidha. Teeknikirraa bahanii iskilii kan qabanii qaxarree sirriitti oomishaa jiru. Dargaggoonni carraan hojii uumameef keessaa tokko yaada kennaniin asiin dura hojii dhabaa ta'uu isaanii himuun dhaabbatichatti qacaramanii erga hojii eegalan as abbaa ogummaa fi beekumsa garaagaraa ta'uu isaanii dubbatu. Kanaan dura too'in hojii kanatti hin galin dura barachaan ture. Ergasii immoo barumsa ergan xumuree booda immoo gara hojii kanaan dhufee hojii kana ergan dhufee immoo hojii kana hojjechaa jira jechuudha. Hojii kanarraa beekumsa tokko argachaa jira waan ani hojjedhu irraati. Kan ogummaan kan dura qaburraa itti dabalataa argachaa jira jechuudha. Utuu isin dhufin dura mana dhuunfaarra naannofne waan tokko waan akka siree garaagaraa taa'umsa garaagaraa hojjechaa turre. Sana dura garuu kan ture barumsadha. Barumsa immoo farnichar meekingiirraan fudhadhee ittiin baradhee immoo asii duraan beeksisi ba'ee ture. Beeksisaan dorgomeen dhufee galee manaajeeriyaal teebilii kan jedhamu hojjechaa turre asuma keessatti jechuudha. Ammas deebi'ee beeksisi baasnaan immoo lammaffaa dhufnee dorgomnee gallee. Amma kan hojjechaa jirru paakii siitii aarmii kan jedhamu sheerii kan barattootaatti kan oomishaa jirru. Ogummaan yoomuyyuu yeroo kamittuu ogummaan barbaachisaadha. Kan duraa irratti dabaladhee jechuudha muuxannoo as keessatti amma sheelfii barattoonni caammaa daftarii waan garaagaraa keessa kaa'atanii as keessatti ogummaa dabalataatiin oomishni arganneerra jechuudha. Ani kakootti dura bifa hojjetaa guyyaatiin galaan ture galee hojjetaan ture. Irra caalaatti asumatti ogummaa horadhee amma gara qaamitti siqee hojjechaa jira. Irra caalaatti ogummaas baay'ee horadhee hojjechaa jira. Baay'ee na fayyadeera jechuudha. Sirriidha hojjetaa nama 15 qabna akka mana mukaatti waliigala baay'ee jira. Isaan dura beeksisee baay'ee dorgomaa turan. Itti booddee dhufanii amma hojii farnicharii adda addaa hojjetu. Manaajer teebilii, inistiraaktar teebilii, aarmii cheerii, siitii baakii barattoota wanneen gaagura ammayyaa waan akkasiitu hojjetamaa jira mana kana keessatti. Ijoollonni kun ogummaa kana horatanii hojii kana hojjechaa jiru. Baay'inaan amma gaagura ammayyaa gana 200 oliitu aanolee adda addaatti fe'amaa ture. Ammas oomishamaa jira akkuma kana. Lookeriin barattootaa, aarmii cheerii waan akkasii oomishamee hojjetamaa jira. Irra caalaatti teekinooloojii hin hojjetaman yaadaa jirra.
Amma baay'inaan oomishni kun karaa teekinooloojiin ce'annee yaadaa jirra. Baay'ee waan hojjetamaa jiru jechuudha. Oomisha injinaringii fi tajaajila enterpiraayizii yuunivarsiitii Wallaggaatti dargaggoonni carraa hojii argatan mindeeffamuu qofa otoo hin ta'in beekumsa dhaabbaticharraa horatan hojii dhuunfaa isaaniillee uummatanii hojjechuuf kan isaan gargaaru ta'uu bakka bu'aan hojii gaggeessaa dhaabbatichaa obbo Naqaachoo Taammiruu himaniiru. Kan bira ammaa hojjettoota keenyaas kan jiranii iddoo hojii mukaa kan jiranii hojii sibiilaa kan jiranii teeknikaalii akka barumsa isaanii sirriitti hojjetanii amma argamu keessaa shalfoota adda addaa farnicherii adda addaatti impoort saabstituutii isa hojjetamu bakkee bahanis ofii isaanii danda'anii gara enterpiraayizii uumanii hojii adda addaa uumanii hojjechuu akka danda'u hojii kan hojjetame dargaggoonni carraan hojii uumameefis kanuma ragaa bahanii beekumsaa fi ogummaa dhaabbatichatti horatan hojii dhuunfaa isaanii banatanii hojjechuudhaaf kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Hojii asitti hojjechaa turanii ogummaa isaa argadheera. Kan dura ogummaan qabu irratti dabaladhee ammas ogummaa dabalataa argadheen jira. Gara fuulduraatti immoo as keessaa bahee hojii mataa koo uummachuudhaaf karooraan qabaa jechuudha. As keessatti iddoon kun oomishadha. Injiinaringii fi enterpiraayizii waan ta'eef waan tokko as keessatti riisarchiidhaan illee hojjetne waa kalaqne jechuudha. Bakkeetti hubaan illee kanumaan fayyadamaa ta'uu dandeenya jechuudha muuxannoo as keessaa arganne. Giddugalli oomisha injinaringii fi tajaajila enterpiraayizii yuunivarsiitii Wallaggaa ce'umsa teekinooloojii taasisuun oomishaalee bu'aa sibiilaa fi mukaa garaagaraa oomishee hawaasa naannootiif gatii madaalawaadhaan gurguruun yuunivarsiitii Wallaggaatiif madda galii ta'ee tajaajilaa jira.